takkaan isinii erga dubbiin gibira Human Rights Watch Itoophiyaati fi kun hundinuu Jaawar Maammadii addunyaan guutuun ijjite booda Haadiree gadhiisanii jiran ummata keessa. Mee gibira hangam takka isinirraa fuudhanii wanni biiroon galii jettuu fi wanni gartee ummanni himatu walitti dhufaan jirtu mee eenyu amannee eenyu dhiifnaa ja'aniiti gartee dubbii gamaa gamana oofu jiranii jechuun ummanni Oromoo if eeggannoo godha. Viidiyoo tiyyatana share godha nama hunda biraan ga'a. If eeggannoo godha gibirri qaallichi gubbarraa quban qabne kan amma Haadireen isin keessa deemtee qorattu tokko hin jirtu. Isiniif hima. Fakkeessuudhaaf qorannee gabaasa dhiyeessine wallaahi billaahi lal rabbii tokkichatti siqadha. Wadallimma inni Oromiyaa irra kaate kun hanga nugustichi gubbaa wish juuni akkanatti sossoo taa'ee bishaan isaa dhugu marga dura naqan nyaachuu sigale ajaja bichaa eeggachuu malee waatak wanni isaan alatti isaan duubatti godhamtee amma gartee nama bobbaasanii akka mootummaa ummataa dhimmamu akka mootummaa ummata dhageeffatu if godhuudhaaf har'a udaan gara baqanii Haadireen ganda keessa deemtee waa kadabtu kana ummanni keenya dhugaa seehee qabsoosaa tan itti finiinsee gaafii isaa tan gaafachuu eegale adda dhaabnaan kasaaruuf teessa. Ana rumaan siihim eegale amma dheengadda waboo sanyii galche ja'anii galuu jirtu tana isiniin nyaachisuu deema yaa sheekha kunoo ummatarraa maallaqa guuraa ja'anii nuun ja'an ja'aniiti sabboontonichi keessa jiru natti as ergee jechuudha. An dafee ol baafnaan dubbiin sun dhaabbattee jechuudha. Wanni nan ol baase numa dhaabbatti. Wanni nan dubbadhe numa dhufti. Sigale. Gibira kana isinii kafaluu taa'a. Gibira naannoo Amaarri gibira qarshii takka kafalutti hin jiru. Tigreen kafalutti hin jirtu. Naannoleen Itoophiyaa sun gibira laala hanga limiitii ummataatiin kafaluu jiranii jechuudha. Gibira kana Oromiyaa kafaluu ta'a keessattuu Harargee Jimma Baalee jeetiin haasee jechuudha. Bakka isaan irratti xiyyeeffatin isinii hime jechuudha. Gibira kafaluun dhugaadha yes. Gibira kafaluun garuu seeraa fi heera mataasaa qaba. Galii ummataa laalameeti yoo galiin ummataa ol ka'a ta'e gibirri jala ol ka'a. Yoo galiin ummataa gabbu'aa ta'e gibirri gabbu'a. Faallaa biitti teenya immoo galiin ummataa gabbuute gibirri ol ka'ee jechuudha. Faallaa dhabar addunyaan faalla jirra beekadhu nuti. Addunyaa wajji jirra sitti hin fakkaatin. Sigale amma san sumaafiin dhaama. Haadiree bobbaasanii jiran amma. Haadireen gandarra deemteeti biiroo galii dhayitee kijiba bar. Investigate goone maarree goone ummata keenya dhageeffanne sigale ja'aniiti gartee kijibaaf ummata keessa yaa'u jira ummanni keenya if eeggannoo godha wanni qaallichi quban qabne ta'u wadaltichi inni Oromiyaa irra haate kun isinirra murteesse tokko hin jiru annaman juuni wadalaan jaani sigale amma wadalli sadarkaa qaba sigale wadalli kun bakka hedduu qoodamaa jechuudha. Amma nugustichi wadalticha isaa kana gaddabarsa wadaltichinis wadala xixiqqoo gaddabarsa wadalli xixiqqaanis nyagoo xixiqqoo wadalloonni kun sadarka qabanii bar nyagoolee janiite hogii dura dardaruu deeman jechuudha sigale. Amma warri baadiyyaa keessaa deemee ummata rakkisu kun ka ummata cinqu kun sigale waxiin dhuynee boorciin baafne wadala nyagoolee jaaman sigale. Kakara aanaa fi godinarra jiru kun wadalloota jaaman. Kammoo qaallicha nugusticha jalatti olli haatu kun wadalloota jaaman wadala qaaqa sigale beera garaa gurguddoo kanaa fi sigale Haadireen garaa gurguddotamma qaallicha jalaa waxii dhuydutun wadalloota jaaman sigale wadalloota kana gaddabarsaa jechuudha wadalloota qaaqaa kana gaddabarseeti wadala xixiqqaa fi nyagoolee ganda keessaa kana gaddabarsitii jechuudha. So saniifu an gaafa dubbiin nugusticha bira haroorri tumamuun ageessi ansiininga wanni inni quban qabne ta wadalloonni miskiinni gartee namni qoonqoo duru guurutun sirratti fe'u takkalleen hin jirtu. Gidiraa Oromoo irra deemtu
dhumaatii abbootii gadaa buqqaatii Oromoodha tan namichi hunquban qabne takkan jirtu jechuudha. Ajaja gubbarraa horee nageenyaa jee inni diriirfate. Sigalee tanaatu raawwachaa jira jechuudha. Tanaatu raawwachaa jira jechuudha. Ati hoo maal jedhamta? Nuti dur wadala isaa turre. Amma Sheekh Abuu taati dur wadalloo nuti wadalloota fincilee jedhamna sigalee. Amma yoo Sheekh harree gariin garree ati harree yoo ba'aarra kaanis numa deemtu takka harreen gariin si dhiitti bar nuti harree nama dhiittu san taane sigalee. Ati hoo maal jedhamta? Gaafii akkana nama hin gaafatina. Amma haasawutti hin jiraan dhiisa sigalee. Nuti wadallootii finciltee jedhamna sigalee. Ta nama dhiittu san gartee sigalee. So saniifuu wadallootiin sadarkaa qabdii jechuudha. Wadallootiin sadarkaa qabdi. An amma gartee dubbiin badde jee ichi keessaa hin baasu. Maaliif waan kana mata dureedhaan deeggaraa turre, mata dureedhaan itti lafaa turre waan ta'eef qaallichi dhukeessaa wadallootii finciltu tana dhiiseeti wadalan dubbanne qofa guura jira. Kan dubbanne qofa. Sigalee. Amma wanni isa jala yaa'u jiru tana sigalee. Wadallootiin dubbanne jechuudha. Ba'aa fedhirra kaa'us gartee dhuufuu facaasaatuma yaati malee tan dubbanne jechuudha. So saniifuu if eeggannoo godhu ummanni keenya gartee mootummaan keenya nu dhagahee maarreen keenya nu dhagahee jettanii gartee waa hedduu gadi yaa'ina if eeggannoodhaan maaliif eenyu ummata kana keessaa dubbata eenyu ummata kallattii kaa'uu deemaa jechuun ciisin godhuudhaaf if eeggannoo godha sigalee hoggii dubbattan hoggii haasoytan gamaa gamana laallachaa namichi laal waraabessa madaa'e waraabessi yoo madaa'e waraabessi yoo du'aa kee ciniinee sirra du'aa jechuudha. So gamaa gamana laallachaa hoggii dubbattan dubbadda wanni inni quban qabne ta'e isinirra dabalamteen jirtu. Wanni arra gartee biiroon galii quban qabne ta dabalamteen jirtu dheengadda warra gibiraan tokkoffaa beeyanii badhaasa kennuun turre inni warra gibira galchuudhaan tokkoffaa beeyanii badhaasa kennuun turre abalu tokkoffaa goona godina kana tokkoffaa goona maarre tokkoffaa goona jettee khaadireen anamma dura nama jaartii lama qabu yoo inni qaraxa irraa isin gaafatin isin jechuun turre. Gana isin gaafachuu ta'a ganaa kafaluu teessa yoo mormachuu baattan yoo falmachuu baattan tanaan ganuma dhaabeetiin ittiin deebi'a sigalee maallaqa ummata walloo san ni dubbanna saniiti rakkoon hin jiru ummanni keenyaas ni jarjartalla sheekha jettaniitis naman amanina ustaada maarroo miitiqish obboleessoo namni hoggii maallaqa guddaa kana arga laal oppiidiyoon tun akkamsi gooti mee wayiin isiniima histirii ajaa'iba takkaan isinii hayyoota keenya kana wali qabdeeti asii hagalee fi habiyya jiru kana wali qabdee kam gooti doolaara kana mana guuteeti qaallichi wadalticha isaa guddaa Oromiyaa irra haate kanaan erga deemulaa irraa banii doolaara kana agarsiisii jaan sigalee namni hoggii doolaara kana arge albaatii fi qabuu hin danda'u qaamni kun guutuun haazaa kulli jazadul ishq jaana rabni sigalee walgadii see jira qaamni isaa walgadii namni hunfirra fincaana hunfirratti alba doolaara waan akka sigalee obboleessoo sheekha jettanii nama hoofiyaa firra guureeti yaa Oromo rabbii sodaa laal nama kan kabanyuu fi nama wal kabanyuu hunda wal afaan nufidda wanni isin dalaydan sigalee sheekotiinis hoggii gartee maallaqni harka guutee miliyoona jetteechi gartee sigalee jechoota nabi Muhammad alayhi salatu wassalam subhanallah jechoota rabbii guddaa kananiin toobadda jaa irraanfatee jira buleessu hoggii maallaqa guurtanis eeggadha please warri maallaqa sigalee warri maallaqa guuru hunis please sheekotii keenyallee dogoggorana guddaa namni hoofiyaa tan akkana godheetuma si qajjazada jismi hunfirra fincaanaa hunfirratti albaasii galee maallaqni kun adeeroo nama hedduu wal dhorka sigalee nama hedduu wal dhorka saniifuu maallaqa sigalee miliyoona 50 ol maallaqa walloo ka nyaatame eessatti ka nyaatame eenyu ka nyaatame nyaatamuu qofaatu gabaasni nagee
arragaana la namarratti mbobbo nyaatamu sheekha maallaini walloo nyaatame ol darbiinaan jedhan sigale madda amana marraa dhufee jechuudha nyaatamu nyaatamee jira jechuudha eenyu ka nyaate eessatti ka nyaatame sigale qorachaa jirra irra geenyu sheekka abbutaa qabatee dhufa hangaan qoradhu qaama kanan juu mootummaa sawaaniin isaa murmuuf jecha isaanin juu khaanis waanin gartee annama tokko ni murma jechuudhaaf haqaa alarratti duuluu jechu soo saniifu qorachaa jirra naa obsa sanoggii qorannee irra geenye asumarra waliin dhufnee haasoynaa jechu garuu wanni isin hubachuu qabdan maallaini warra wallooti hospitaala jaaruu ja'amee lafa kaame yaada kana dura na jala seentanii ilaaluu dandeessa walloof hospitaala jaaruu wallo adaamaa fiduu ozoon hin taane ichirraa baadhannee affaar keessa baafnee maallaqa baafnee osoon adaamaa finfinnee wallaanuu hin taane hospitaala akka adaamaa hospitaala akka finfinnee walloof jaaruu qabna jeetiin yaada kana dura naaf barreesse jechuudha soo saniifu yaadni sun fudhatamee sadarkaa miliyoona 50 walii qabuudhaa karaa imbaasiitiin karaa diipiloomaasiitiin karaa waa hundaatiin walii qabame maallaini kuni bakka takkaa dhufnaan liqim tahee jira jedhanii bakkatti liqim tahees qorachaa jirra akkumaan irra gaheenin sheekka abbutaa sagalee uummataa ta'e eega jenne gaa isiniin gahaa jechuudha abba feete yoo taate isiniin gahaa jechuudha soo kanaan jeetiin haala yeroo kutee kitaaba obbo Jaawariin xumuraa jechuudha haala yeroo jetti haalli yeroo akkuma beekamu ammaan dura mootummaan keenya kaa'amma aangoo qabu nugustichi keenya kun bishaan bahar isinii fide sabbar zeena sigale faarsee bulaan kun makiinaa piipii beerri kulla gurguddaan akka marmeelaa kun huccuu kana fikkaa hellaa ceehuu dandeenye kun haa viidiyoo irratti nugustichi kun narkuu jaanii sigale kunni uriyaa kunni iyyaa kun TV'n ibsa kenna sigale wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya rabbi sigale waan maaka an dhugatti ummata kana kallaalee ummanni kun dhiiroo sammuuta natti jijjiiramoo sammuma waa yaadduutu keessa dhugatti garaan hangan takka kana nama godhaayi yeroo takka bar teessee ifa ajaa'ibu qabda bar dhugatti garaan hangan takka waan gartu sammuu hundas siduuchaayii je'eetiin ajaa'iba natti ta'e jechuudha akkuma beekamu kabajamtoota daawwattoota kiyya gaafa san namni ol bahee jechaan anjeen yaadatta yaa nugusticha keenya منظرا ودلوت خيتي اللالتو خنا في الراباسي منظرا الله خيتي اللالتو خنا أفريقيا اللالتو خنا الدنيا اللالتو خنا بروب اللالتو أدى نقب إيه فردو جئتين حاسوي جيجو أني المهررجيتي دمي بشانيسون أصولو في هررجي خيسة دبريوان ديموف هررجي فيدا من أمني ندرو waan san deeggaruun jiru jechuudha akka oromootillee namni na dura deeggaruun jiru dabarsiitii akka harargettillee nuu fayyadama waan ta'eef waan san namni na dura deeggaruun jiru sila osoo waan qabatama taate osoo waan lafa qabatu taate osoo waan mariin hojjetame taate osoo waan ilaameen hayyoonni mari'atee taa'ee murteesse taate namni na dura deeggaruun jiru jechuudha itti aansuudhaan namichi kanuma lafaa utaalee mul'ataani waan dhufan je'eetuma waa murteessa malee nama tokkoon hin mari'atu hun isiniin je'ee ture gaafa innis waaquma galatoonfachuu malee maal goona faarfannaa waaqa galatoonfachuu malee maal goona iyyuu nu baasi gala waaqa galatoonfachuu malee maal goona waaqa galatoonfachuu malee maal goona faarfannaa kana nu baasi abbaa filmii shaarukaan keenya bar shaarukaanii ni dalagaa bar filmii tana ni beekaa yabbule inni silaa bar inni osoo wahuma filmii tana dalage wallahi aktara ittiin tokkoffaa addunyaatti namichi kun bar position isaatiin ala taa'u jira bar bakki sun dhugaa fi kijiba wal keessa mayitee oofu barbaaddi malee filmii qofaan hin geggeeffamtu bakki inni taa'e sun wrong position wallahi
filmii kana dalaguudhaan bara amma dilli misooma finfinne koriidarii maarree jeeniti photoshoppii kana tolchee garsiisu kan namni finfinne dhaqee saboo finfinneen TV irra garuu ichi as dawwalanii sheekh finfinneen TV irra garuu fi tan keessa jirru waladda dhiiroo Ameerikaa irraa dhufne moo Awurooppaa irraa dhufne moo tanaaf ijji teenya mallee baratini tana abdattanii galtanii itti muddaan jeensi diaspora khiyya khazii galu kana dawwalaniitichi yaabo wanti waa lafarra hedduun jirtu kam jaansi gale calaqii tana sigale bilicii tana filmii dalaguudhaan inni sila number 1 Shaarukhaan keenya karraa tokko faati sigale nama kana qabaachuun gaarii beekadhu Shaarukhaan kan garuu dogoggorrii keenya maal goone bakka isaan maltu dhiifne bakka isaan hin malle keenye inni bakka isaan maltu san bakka isaan hin malle san taa'eeti hujii isaa dalagu jira jechuun filmii ajaa'ibaa hojii dalagu namni guutuun bahee waaqa galatoonfachuu malee maaliin godhu oginni jiru layni baharri diimaan arkame maarreen arkame aboo eessa horiitan Minnesota tana piippiin teenya tajaajilan kiyyaa takka hundila dalagaa dhiifte karaa kanarra baatee aboo rabbii jaa namicha kana walumaan deeggaruu turre amala isaatii walumaan beeyna waa hedduu waliin baafnu jenneeti waliin waadaa galle waadaa qabna mee rabbi sodaadha amala isaanii beeytanii hedduun horiin dalagaa teessan san dalagadha overtime teessan san dalagadha yoo zoonan karadhu ati ni jallatte janii horiyaa kutanii jechuudha ati badde ati jallatte naan janiin na dhaga'uu didanii horiyaa kutanii hoggisiin oromottiin ijajee viidiyoo irratti ol bahe yoo inni waan kanatti milkaa'een isiniin jedhamas maaliif niin beekan piippiin kun dhaaba keenya sigalee waan isiin taateen beekan dhaaba mariin qabne dhaaba ilaameen qabne dhaaba yoo waan takka mana bareedaa tokko bira dhufe mana akkanaa ijaaruu qabna jeetuma ammuma ka'ee dachii qotu akkami jaarra maaliin jaarra yoom jaaruu eegalla yoom xumurra karoora yeellam wanni karoora yeellam dhaaba karoora hin qabne jechuudha sigale mee dhaaphaa ogiin anjuu ati duraanuu shayxaanaa siseene naan janii horiyaa futanii warruma guyyas bahara lalme bartanaafiin sammuu uummata Itoophiyaatu maali jee warruma gaafas bahara arkanne jee ilil juutu gaafas Hassan Sheekh arrabsuu ture shayxaanticha baaxo maarre marata khunu prime ministera miti presidenti mi activist jechuun hin turre ministeerri Haji Alaa Itoophiyaa kam jechuun ture aboo huwa amala activistummaa jira malee amala mootummaan qabu jechuun turre yaadattani mee eenyutu amala activistummaa qabu eenyu amala Shaarukhaan qabu eenyu amala abbaa filmii qabu mee Hassan Sheekh immoo nugusticha keenya kanam dhugaa rabbii walitti himnaame mee eenyutu amala filmii qabame isinummaa murteessa antanii isiniif hindi akkana jechuu turanii jechuu hoggi Sheekh abbutaan amala farratti isa dhaguudhamnaa miidiyaa sarratti ol bahee yoo wanni kun milkooyte arraba kiyyarraa rifeensa na buqqisaan isiniin wanni kun deemtee wahuma gaafas Soomaleen jette irratti xumuramtee jechuudha. Soomaleen heeraa fi seera addunyaatiin Itoophiyaa bishaan dhoorkachuu hin dandeessu. Addunyaatu irra dhiibbaa godha yoo heeraa fi seeraan deemtee kan Itoophiyaan gaafattu taate heeraa fi seera addunyaa katumamee jiru jira. Kan isaan dirqisiisee baara kan akka Itoophiyaan fayyadamtu godhuu danda'u heera santu jira. Sigale inni manzaraas kana waan firraan baafne manzaruma wadalloota isaatiin ilaaluun Ameerikaa laala. Manzaruma wadalloota isaatiin ilaaluun ollaa laala. Manzaruma wadalloota isaa ilaaluun Afrikaa laala. Manzaruma wadalloota isaa ilaaluun Awurooppaa fi Eeshiyaa kana hunda laalaa jechuudha. Manzaraa wadalloota kee ilaaltuu fi manzaraan hooggantoota addunyaatiin ilaaltu wal adda godhadhu. Yaa abbaa filmii hoggi jennuun ni didee jechuudha. Deemee sabbarzeenaan sun sabbarzeenaa nagayaatiin farramameen xumurame waan nuti gaafas jechuu an ture sigale. Hayagaa
lubbuu meeqaa waan kana dubbade diplomaasii meeqaa biyyattii mancaate kanaaf itti gaafatamaan eenyu lubbuu baddesaniif Eertiraan gaafa sirraa kaateeti hariiroo Itoophiyaa wajji qabdu shakki keessa galchitee kaawwee eegalte Masriin gaafa sirraa qabdeeti biyyoota ollaa kana harka naqachuu eegalte diplomaasiin Itoophiyaa caccabaa badaa anniisaan gartee wadalloota keetii akkasitti orihee makiinaa piip godhee qiyaamaan uhaa'ee socho'uu dhoorkee karaa cufee way bishaan harkan way maarree harkan way qabaa gannadiisaa huy jee qiyaamaan nu qabatte sun anniisaan dilla saniif itti gaafatamaan eenyu lubbuu waan kanaan baddeef itti gaafatamaan eenyu angaafasiin ummanni Soomalee keessa jirtaniif eeggaddaa sheekotiin Oromoo bahaa dubbadda sheekotiin Soomalee dubbadda nuufi mootummaan kun wal adda ja'a dubbadda jeetiin dubbachuu ture gaafas ni yaadattani sun hundinuu Oromoon silaawu qooda walii kaa'uun barbaaddu malee guutuu yaadattan akka yaadattan nin beekasi qooda kaa'uun barbaaddu silaa waan kanamma namni biroo faan jee barabalu kana nuun jechuu ture jaansii galee silaa osoo an jechuu waadde namni biroo jee barabalu kana jechuu ture amma gibirumaan anfalmuu ture raayyaa ittisaa kaniin raayyaa hir'isa biyyaa jee maqaa hundatti baasuu ture gibiraa fi gibiraa jee kaniin maqaa itti baasuu ture amma nama eenyuutti faarfama kabirootti faarfama sokke wanni itti faaruu barbaaduuf miti ummanni kiyya sagaleen isaa dhagayamuudha kaayyoon kiyya takkitti tana qofa maallaqa isinirra hin barbaadu faaruu teessan hin barbaadu sagaleen teessan dhagayamnaan alhamdulillahi rabbil alamin abbaan fedhe haadha geessisu sigale tanaan kaayyoon tiyya guddoon sagaleen tiyya naa dhagayamu gaafas gabbaheetiin ifi eeggadhaa waan kana gartee qorannaan ala murtooyte waan beekumsaan ala murtaaye waan gartee arra ozoon hin taane boruu hullaallee sigale waan fuuldura laaluu dhiisi waan boruutu nama laalini waan kana murteesse wanni kun itti milkaa'amuun teessu keessattuu gaafas wanni inji ummanni keenya ka Soomaalee keessa jiru if eeggadhaan jee ture akkasumatti ummanni keenya kan miskiinni distii jaraa dhiqee jiraatu mana gandaa keessa dalagatu ka ooyiruu jaraa keessa qotatu cafaqamu ture okkee kanaaf itti gaafatamaan eenyumma meenaa himi jira namni gaafii kana mootummicha sanii dhiyeessuu danda'u jira hin jiru jechuudha duraan maaliif farramte amma maa garagaltee silaa osoo mootummaa ummataa taate silaa osoo mootummaa namni itti dubbatuu danda'u taate sigale arra gaafiin kun itti ka'uu qabdi jechuudha baarri diimaan dheengaddaniin fide jette meerri gaafiin itti dhiyaachuu qabdi jechuudha haya Soomaleen tun takka so Hassan Sheikh Al Jazeera rogi dhaqes Itoophiyaan mirga qabdi baara arkachuudhaaf garuu karaa seeraatiin ta'uu qaba arra deemee daangaa Soomaleeniin kabaja sigale waan Soomaleen jette hundaniin godha bishaaniin harkadhaa jee hagana duraanis tana mirga qaba sigale yaa khazzab يا بليس وهم أكم ربي بيسن كبتشيسان أوان ربين منين نمشي كفر إهاتو أمة ما أكميتو ودلو ما أكم هري أكم تا سموا تكيانيتو سيجلي هجيني يا جنيا هجيني أسا جني أسا هجيني رفا جني رف بيجوتو كس غري بيجانا سينجو هجيدان أركان جرتايج سيجلي مال تلوفما Soomalee waan jettu san hunda guuttattee jechuudha ammaas dabarsi kunu arra break news firmaan inni Soomalee guddoo wajji farrame amma Soomalee laanti kee hargeessa keessa namni keenya arra cafaqamuu eegalemmaas yaa gantu yaa Oromoo gantu mootummaa keessan ka Oromoo qiyaamaan nu qabattee bar Oromoon namicha jijjiirama kana fiffiduun bar raaduma re'eettuma khurbeessa fiddalte
bar korbeeysi kanuma haati dhalte kana haadha hirriba dhoora kalkan guutuu ni beeban baba je sigale baala gareen turii isaa wanni kun haadha tiyyaan beeytuun korbeeysi kanuma re'eettuma korbeeysa fidhalte taatee baroro sigale jijjiirama maal fiddii mimicciirama ajaa'ibaa fiddeetu boortaa if keeysee baroro sigale ammas eeggadda Soomalee taantu gartee bishaan keenya fudhachuu deemtanii jaanii ummata cafaquu turanii jechuudha. Arrammaa Soomaleelaandiitu nukki jibdii mootummaan teessan bada yaa kijibdoota shanyii kijibduu jaanii ummata keenya kunoo ganama kana. Break news asumaan isinii haa ta'u. Waan inni dura dubbadde miidiyaan silaa hubate isinii dhiisuu ta'a booda BBC VOA irra dhaga'uu teessan. OMN miidiyaa Oromoon qabdu hundarratti dhaga'uu teessanii jechuudha. Kun umma cafaqu jiran ummata keenya hargeysa keessa sigale cafaqu jiran yaa khazaabota jan bar qiyammaan nu qabatee bar qiyammaa ummata Oromoo qabatee bar wallaalaan sigale wallaalaa beekaa ibsee namaan hin mari'atu naman dhageeffatu hayyoota oofeefit if jalaa yaaseefit sigale wadala waliin qabate ودللي خون قرتي إيجا تالجي ميدان درنا إنان بشام فناني فساسد خنا جرا قوتنان أجيسي جو أجيسو بكيسي جام بكيسو سيقول جبرة ديم زرافي فيديو جيجو قطيبولا ركى جبرة جي زرافي فيديو خنا قفولك أبتي خنا أم بيتي هنو جنمتو سيقول خارتو كوسينجيسو يا نقصتي تخيني والله kartokku singeysu ati qabso oromotiin duuba deebisaa qabso oromotiin rakkisaa maarre jettee amma gartee abbootii garaafa waboofa maarre bittee sanyiin dhugalee waboon galaa jirti maarre olola kana ofu jirta jechuudha waboo sigalee sanyii kana dhiisi waboon dhaabni kun dhaaba waggaa 50 deemu ture dhiira bu'uureessite hundaa keessaa bahe shanyii kana dhiisi kana milishaa deengadda dhufee sigalee shawaa keessa ciisee akka marroon faa lolin deemne gatitti isaa ture kana dhiisi kun qabsoo Oromoo balleessu ifuma balleesse ifuma horofallaaqe arra kun namni maqaa shanyii beeku jira duru cal waa'ee isa namni waa'ee isaa dubbachuu jiru jira qabsoon Oromoo ammaas bifa jijjiirrattee ol maqaatee itti deemu jirti jechuudha faraqataan hin gaabbuudhaan iyyuu jirtan tuni qabsoodhaa bar haza wal qabsoo hingaabbuudhaan iyyuun gibiraaf Oromoon gartee hayyoonni bahee gibira kana dubbatee dubbiin Oromoo ol kaatee Oromoon tokko taatee socho'uun haasa wal qabsu qabsoon Oromoo bifa jijjiirrachaatumatti fufti malee hin dhaabbattu gaafa immoo karaa asiin dhaabbatte maas gara tuksiitiinis ittuma fufti shanyii dhiisii ka shanyii olii ifuma balleessa malee qabsoo Oromoo balleessuu hin danda'u qabsoo Oromooti dhaabsisuu hin danda'u qabsoo Oromooti fuudhee gartee mana galchuu hin danda'u qabsoo Oromoo ka mana galchuu danda'u waan takka qofa dhugaa sabni qabu kun osoon hin sharafan osoon ciraachiroon godhamne dhugaan Oromoon qabdu Oromoof galuu qofa Oromoon maal gootii gibira kafaltee Itoophiyaa guutuu gabbarti boo Itoophiyaa guutuu nu nyaachisu jira bar yal Itoophiyaa guutuu Oromoo nyaachisu jira bar wallahi miskiina Oromoo xiit godhani haadha Oromoo xiit godhani sigale waanumaan beene tanyaattee gartee raftu tanaa fi dhiitee hufaa kana irratti ijaaranii sigale waan boruun beeku hawaasa kana yooni miidhe boruu eeysaan seena jee yaadu kun ummata dhiitu caccabsu sigale waan gubbaatti dhufe kana qofa hujirra oolchuudha jechuu karoorrisa so saniifu ummanni keenya dammaqi mee hayye humna baharaa finneeti waraana achirratti isin ijaarraa isin hin jeemi haya waraanni ijaarame mee sigale Soomaleetu wiin godhee jechuu waan kana Soomaleen ammaa seera addunyaa qabattee deemu jirti diplomaasii addunyaa kana bira uggii dhaqe Hassan Sheikh sigale
Ani Soomal yoona dhufanii nagaaf bakka fedhanaa fudhatanii. Fedhan Barbara, fedhan Zeela, fedhan Zeeta, fedhan waan fedhan ichirra bakka barbaadde Itoophiyaan nin kennaafi. Garuu daangaafi akkamitti namni Noobelii badhaafame. Namni addunyaan Noobelii badhaafte. Biyya beekamtiin qabnee wajji mari'ata Rabbi sodaadhu. Barna inni nama maqaa guddaa qabu bar Afrikaa keessatti nama Noobelii qabu bar maqaadhaaf. Sigale. Namni Noobelii qabu jechuun beeke addunyaa tanarratti huccuu adii wanni isarra bu'ee hundi ni mul'atti. Sigale. Meekamin namni Noobeliin qabaju. Biyya beekamtiin qabne. Biyya fudha gartee addunyaanuu beekne wajji dhaqee biyya beekamtii qabu harka kaayee ifqaana isa addunyaa irratti Rabbi sodaadhu. Even saba keessaa dhufe jedhamu kanallee mootummaa saba kanaati jedhamullee sa'idaa wanti waa biyya bulchuun beektu idaa wanni amaarri nuun sakkabu sun waa kijibaa miti dhugaadhaa nama jechisiisaa jechuudha. Yoo kanatti malaalte yoo kana cal jettee laalte jarri kun biyya balleessaa waluu balleessaa kun wal balleessuutti hin jiru. Sigale. So saniifuu mee xiqqishuma dhaabbadhuuti. Hiriya tanaas Rabbii siiqan xiqqishuma dhaabbadhu wadalloota kee kanaan mukatti hidhaanidhi. Achumatti haa qirima sii nyaatani. Qirima akka dur bartisanii duran naqi. Sigale. Uummata irraayis wadalloota kana gati hidhaanidhi. Mee dhaabbadhu ifilaal yaa buleessu addunyaa tana gabaabduudha irraa duuta. Sidhiisiitii warra sagaraan isaanii dahaba turtee du'e akka gadaafisan. Afrika quufee gandasaa bira kutee Afrikaan jaarajee baankii Afrikaa tanarraati liqii kadhattu tana hunda gadaafisantu jaare. Sigale. Bashaar al-Assad kadachii tana jalatti. Sigale. Manni isaa darajaa meeqaan gadoo qotamee dahabaan tolfame. Arra baqataa ta'eeti diaasporaa ta'e sheek Abbu Taatii wajji taa'u jira jechuudha qabbana Raashiyaa keessa. Mee kana faalaale. Finciltoonninis mormitoonninis mee Bashaar al-Assad irraa maal barattan? Warra Bashaar al-Assad mormurraa maal barattan? Nugustichini Bashaar al-Assad irraa maal baratte? Finciltoon waliigalaa waan ama 13 dadhaban dhaabni jaha bichaa wal tahee dhaabni jaha bichaa wal taheeti sigale guyya 11 kuchiisan waan ama 13 dadhaban. Isinis yoo waliin galle yoo waliin dhageen yoo wal jalayyaan yoo waan irra walii galtan koomaan sensii takkan qaban sigale ummatan fitina dargaggoota barachuun dhoorkina irrakkisina walii galuun akkam dikteetara waggaa 50 half century walakkaa jaarraatiif maatii biyya hoogganaa turte kana kadeen gadda dhufee bashaasharraa qabanii sigale ije